Waa'ee dugees dabarre kan jiru walumaa arga. Nagoola agarree hedduun isin yaade ture. Magaalaa teessan bareedduu kanas hedduu yaade. Amni kun irra guddaan galatoomaa jechuufi galata tarabbii irraa eegalu. Ungaa deemeetiin rabbi galateeffannee sanboota rabbitti aanee uummata jiraan rabbi uummataaf dannee bire. Anaaf rabbi uummataaf hin jira. Hanga namni tokko kophaatti hiriira ba'utti socho'aa akka turtan hedduu sagalee nu ta'a akka turtan quban qaba. Hedduu galatoomaa warra biyya isin keessa jirtaniitis kaleessa irraa kaasee galateeffataa turre. Seenaatara moo member of parliament keessan Andree Kaleetiin wajjin ture nama jabaa Swedish jabaa Oromeeffattanii jirtanii yeroo tokko nu galateeffadha Andree. Magaalota keessa yeroo deemu yeroo baay'ee wanni deemuuf illee wanni hamilee naa kennus wanni hamilee nama buusuu danda'u hedduu jira. Wanni magaalaa takka irraa takka deemuun si dhoorgee dhiisii eeggal si goosiftu hedduu jira. Garuu galma keessa hoggan seenu tokko kan hedduu hamilee naa kennu waa lama tokko ijoollee bobboochu tana. Akkuma yeroo hedduu jee bilisummaan qabsoofnuuf sirni demokiraasii qabsoofnuuf kan nuti itti fayyadamnu miti. Biitiin jaawwinu san nu booda dhufti. Dhaloota nu boodaatiif dhufti. Kanaaf hoggaan ijoollee xixiqqoo bobboochu iyyitee nu jechuun argu what is the purpose? Purpose inni nuti qabsoofnu ijoollee kanaaf ta'u hoggaan argu hamilee kiyya akka abdiin horadha jechuudha. Kalammataa manguddoo hoggaan arguudha. Qabsoon tun nuun hin eegalamne dura abbuu lama abba sadi turte. Gameeyyii qabsoo ijoollummaadhaan qabsoo kana keessa seenanii allallee osoo abdiin kutin qabsoo kana cichanii jiran har'as hoggaa abdiidhaan ta'anii nama dhaggeeffatan hoggaan argu hedduun hamilee horadha. Jara kan keessa tokko obbo Baqqalaa Jiraataati. Obbo Baqqalaa beekuun ooltan qabsaa gamees hoggana kaafaa yeroo dheeraadha. Sababa hoggansa kaafaa keessatti kennaa tureen dhiibamee biyya kana jiru jechuudha. Obbo Baqqalaa Jiraataa jechuun isaanii warra akkanaa kanaan nu bira jira jechuudha. Jaalbobbaasaa Gadaammoo ni beeytanii amma duras gaafa nuti dubbadhe gaafaan anjoollee Bobbaasaa Gadaa naman se'uun ture. Nama natti fakkaatu ture. Leencuma goofaree qabu natti fakkaata ture jechuudha. Maaliif osoo maqaa isaa warra biraa hambisaa soolee fa'aa dhaga'uu baadhee an takka astamaariin ta'an ture siyaasattuun seenu takka naggaatee ta'eetiin buna jala fiigee achumaan tujjaaree hafa ture jechuudha. Gaafa nu ijoollee maqaan isaa Karaggaa Turoobaa fa'aa Aslii Oromoo fa'aa hedduu dhaga'ama ture. Kanaaf hoggaan namoota akka Bobbaasaa fa'aa akka Obbo Baqqalaa Jiraataa fa'aa hoggaan argu aariin an qabus gaddin an qabus narraa bada. Maaliif gama tokko ijoollee wachuun dhagaya gama kaanii manguddoo har'as osoon ifatin yoo manguddoon tun osoon ifatin har'as cichanii nu bira dhaabatan nuti warri arii nu qabuu dandeenyu dheessinoo jalaa ba'uu dandeenyu warri lafaa dhufaa lafaa cufaa maaltu nu dadhabsee jeetin dhiiqii keessa seenee hojiitti seenaa jara kana rabbi umurii nu haa dheeressu hedduun sirna biyya hedduun gammada. Fuuldura kiyya immoo hiriyaa warra walaayitaa tokko qabnaa gameessa cimaa na biraa dheessee as dhufe wajjin paartii ijaarree filannoo 2020 qabsaa'uuf qophaa'aa turre. Silaa innillee kaseenu baasii 2002 na dura baafatee deeme baga wal agarre waggaa tokko warra walaayitaa uummanni walaayitaa qabsoo dhugaa godhaa jira dhugaa hin jira. Mirga hiree murteeffannaa isaaniitti fayyadamanii naannoo mataa ofii ijaarrachuudhaaf qabsoo godhan keessatti roorroo irra ga'een hedduu isaanii bulchiinsa isaanii osoo lafin uummata ajaa'ibaati. Opposition hanga bulchiinsatti xiqqaa amma guddatti tokkummaadhaan osoo qabsaa jiran tarkaanfii irratti fudhatame yeroo gabaabaatti gaaffiin isaaniis deebi'ee mootummaa naannoo isaanii akka argatan abdiin qaba. Uummata walaayitaatti illee hin irraanfatina Oromoo. Maaliifi uummanni sabaaf sablammoonni biyya sanii kan nu jiran cunqurfame kan nu jiran dhiibame hedduu jira. Itti qofaaf osoo hin ta'in sabaaf sablammoota biyya saniifis akka qabsooftan isin gaafadhaa uummata walaayitaa bira dhaabadhaa jechuun barbaada. Isin bira jiru. Akeeni duula kanaa inni lammataa waa'ee nagayaati. Uummata miidhamaa jiru keessattuu
rakkoo miidhaa ajjeecha hidhaa jumlaa ganamiinsa waggoota lamaan kana nurra ga'e irraa kaanee hoggaa laalle yeroo kanatti waa'ee nagaa dubbachuun namoota hedduuf akka liqinfameen hin beeku. Namoota hedduu waan narraan eegin akka ta'een hin beeku. Haa ta'u garuu mana hidhaas teenyee erga hidhaa baanes baafnee buufnee manguddoo biyyaa wajjin, hayyuu biyyaa wajjin, warra biyya bulchu wajjin, warra isaan irratti qabsaa'aa jiru wajjin diplomaatota wajjin if wajjin saasoyne rakkoo biyyi keenya keessa gaheef furmaanni waaraa kan dhufuu danda'u gara nagaatti yoo deebine qofa jenneet kan kaane jechuudha. Rakkoo hedduu itti himee jira. Isinuu nagaadhaan beeytanii rakkoolee biyya sanii tarrisanii fixuun baay'ee nama rakkisa. Oromiyaanis Itoophiyaanis rakkoo akka amma keessa seentee takka keessa seentee hin beektu. Ilmi namaa akka waggoota lamaan sadan dabre kanatti dhumetti biyya sanii dhabee hin beeku. Lola waggaa 30 Eertiraanii fi Itoophiyaan waliin godhan. Sanirra dabalannee shibbirii darbii yoo walitti daballe lakkoofsi namoota dhumanii kan waggaa 3 kanaatti dabre. Imagine nama waggaa 30 probably 40 1960 fi hanga 91tti lola bal'aa godhame san caalaa amma Oromiyaatti namni dhume irra baay'ee jira. This is tragedy. Buqqa'iinsa ilma namaatiin waggaa fudhanne addunyaarra tokkoffaa jira jechuudha. This is disaster. Kan ammoo kan nutti fide akkuma ndeengote jee rakkoo siyaasaa biyya sanii ta akka dhakaa osoo gangalatu dhufte kaleerraa barachuu dhabnee akkuma kaleessa akkuma Haayila Sillaasee akkuma Mangistuu akkuma Malasaatitti har'aas humnaan furraa angoo humnaan qabannee turraa yaanni kiyya qofatu karabbi irraa gadi bu'ee kun ka sheeytaanaati yaanni jedhu gara wal waraasaatti nama galchee jira jechuudha. Agarra. Jaalbobbaasaa Nasirreen Zandayoon Dongore lola keessa ture lolee lolchiisee deema. Lola keessatti seera lolaatii jira. Hanga danda'ametti siviiliyan uummata nagayaa qusachuudhaa jira. Oromiyaa keessatti yeroo ammaatitti qaama wal lolu waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Abiy qofaa miti kan wal lolaa jiru. Wal lola kanaan cabiinsa seeraatii fi law and order irraa kaka'uun namni keenya rakkoo guddaa keessa bu'ee jira. Namni ajjeefamu kasaan umura dabree manni isaa irra gubata. Karaa deemee galuu hin danda'u. Ni saamama. Waan shariin isaa immoo dannatii mootummaa fakkaatee dhufa. Warra obootiif 200 kennite naaf immoo 200 fuudhisiin jaa. 1,000 jaa naggaa irraa fudhate jechuudha. San qofaa miti. Tokko dhufeetti keessattuu waan yoo dafnee ofirraa dhaabne malee hammaataa dhufu. Nama butu. Tokko dhufeetti ani waraana kana siin jaa fuudhee jaartii ta'e obboleessa kee keessattuu warra waa qabu kan fuudhanii butanii dho'isan. 500 kafaltu sehingga ni hujan, sehingga tinggi hujan. Hoggaa inni 500 fuudhee gandar raayis gosa raayis fuudhee kanne mootummaa fakkaatummaa dhufe mallaqa warra bosonaatti kennite siin jaa dachaa si gaafata jechuudha.
Denggadda durriyyaan Oromiyaa rakkiftee jennaan namni iyyuu jira. Durriyyaan Oromiyaa rakkiftee jirti. Ilmi namaa bahee galuu hin dandeenye. Qonnaan bulaa sangaa tokko dhufeeti tokko irraa fudhate sangaa tokko. Isinitti nima kun immoo hammaataa deema. Ani biyyoota baay'een qoradhe. Biyyoota baay'een hubadhe. Wal waraansi waan tokko immoo hin amanaaf. Umati namaas ni dabala. Kufaatii diinagdeetis ni dabala. Karaa kana deemnaan harki biyyoota alaa naannoo sanitti naannoo sanitti dantaa isaanii eeysifachuu dabalaa waan deemuuf gadoon hamtuun seentee jirti.
tola dhaabne osoo daran waliin fid Oromiyaa keessatti of eeggannoo cimaa barbaachisa. Waa hedduu dalagnee jirra Oromummaa sana dalagnee ijaaruudhaaf. Dhaamsi nuti ummata keenya sirnoota dhufaa dabraa irratti qabsaa'aa turre sirnoota dhufaa dabraa irratti qabsaa'aa turre ajjeechaa fiidhaan akka nurraa dhaabatuuf saamicha akka nurraa dhaabatuuf kanaaf immoo mootummaan utaatu filannee mootummaan nuti filanne sun immoo imaammata diinagdee isaa ta'uu nu gocee hiyyummaa bara bara keessaa akka baanuuf hiyyummaan amma biyya san keessa jirtu akka taateen beeku ni beektan maatii keessanii maallaqa ergaa jirtu. Hiyyummaan amma jirtu namni kiraa kafaluu hin danda'u nyaatee buluu hin danda'u. Dur hojjetaan mootummaa baadiyyaarra namni dhufee bira taa'ee itti barata akkasiin hedduun keenya akkasiin baranne.